Wabbe gana maka nama dukuban nuraba sa ina maka kullahu ni charra tirani nuraba sa karai sange sanende. Ani micheo san hiddu garana nyaate. Munir anatu si hayyame nanjette. Ana si hayyameti. Postu goni nanjette qaama sala khij. Halala ni urti. Micheo san inturre ni dute. Ramu baase jechu. baay'ee nama qaanessa jalqaba dhaabbanneetuma nama keessa dhaabbannee deemuun keenya nama ajaa'iba. Ol qabanneetuma akkuma namaa dubbachuun qaanii guddaa osoo kana ba'aa kana baannee jiru jechuudha. Namni kan waan isheen jette kan akkuma hin dhageetti dhageessa yoo ta'e bareeda jechuun afaan Oromoon dhageessu yoo ta'e kan isheen jettee laguun nutti dhufee torban tokko bakka teenye hin kaanuu jechuun kun hin galaaf yaada namaa kanaaf. Yoo hin galuuf ta'e dhaggeeffadhaan si deebi'a. Laguun nutti dhuftee bishaan dhugaatiitu hin jiru bakka teenye hin kaanu yaa jaran. Dubartiin bar daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 laguun ture hamma ishiin of jibbitu hin beektu. Hamma ilmi namaa tokko foolii godhatutti ilmi namaa jiraadhaan jiru dubartiin isin deessan talli Oromoo talli abbaa fedhaa ta'u hamma foolii godhatutti akkasitti iPhone katakkatu. Rabbi immoo si gaafata warra abbaa amantaa jettanii geeraruu kan. Isini amantaa dhiisaati amantaa sanuu gata akkasitti geemii ta'uu danda'u. Rabbi isin gaafata. Rabbiin isin gaafata. Asi kuni har'a amma har'aa fidara namoota baay'ee biratti iccitiidha kun. Hin dhageenye anuma akkanatti akkanarra dhagee kanatti jechuudha. Maaliin maraattanii jedhan? Geemii maal taphatta? Maalleen caguurta Rabbii jedhiiti. Intalli kan jettu bakkan taa'een ka'uu yoo laguun natti dhufee jettu bishaan hin argadhu jettu. Du'aan nurratti du'ee mana hidhaa keetti du'aan nurraa du'aanii du'aan nurraa gabbaasaa nama du'e obboleessa amar kan du'e. Kan du'e boochi moo kan ofii ishiitti foolii godhattee boorsi. Mee kamii boorsi intalli kun? Reeffa nurraa gabbaasaa jennaan reeffa nyaadhaan jedhanii. Hin nageenye isin kana yeroo isin kana jettu. Rabbiin gatii hojii keenyaa nuuf haa kaffalu. Osoo lubbuudhaan jiru feemesoota asirraa geerartan kan Rabbiin waan nyaattan isin haa tuqsiisu. Amman siree bisee isin abaara. Waan nyaattan isin haa balaqqamsiisu addii kana irratti gadi. Du'aa isin. Maal jettanii teessoo sirri? Isaa'u beeksisni hojjetamee mana boonaatti wal agarra waliin jennee ani barumsa dhiiseen dhufeessa. Sanuu gabbee ijoolletti himne. San booda beeksisa nyaatanii viidiyoo hojjetan nyaatanii manatti ol deebitan. Amma gaa geemira jiru bakka biraatti dhugaa akkana jechuudha. Hin maraattanii? Maal hin maraattanii jedhan? Ijoollee taap sinii gootee samii kanaan sin keessee arrabbaa leencaa sin gootee gattanii mana hidhaa keessa intala laguu wajjin rakkatu. Intala reeffi biratti ilma namaa biratti bar namni du'ee akki godhan namaan galu. Reeffi wali lamaa miti kan obboleessa keetii kan qeetti kan sababii siyaasaa irraa geerartu kana jechuudha. Reeffi dunaanii nurraa fudhaa jennaan reeffa keessa nyaadhaa beeruutanii dhuftan biyya Itoophiyaa kan jedhanii. Geemii taphatu sin. Kanaaf bar kan mataan keessan gaaf tokko waliin jenne miidiyaa kana irratti akkuma salphattee jiraatan kanaaf. Rabbiin isin haa salphisu bakka geessan hundatti. Hin salphattu gana. Geemii taphataa sirraati. Amma Rabbiin tasgabbii guddaa nuuf haa kennu. Ani miila kana dubbachuu hin danda'u. Kan ta'e elaa yaa jarana yoo dandeessan namni toora qabadda. Yoo dandeessan akkaan itti guyyaatti haga muraasni galuu yoo danda'e moodeesiin galuu danda'a yoo ta'e daayiperiin daa'imaaf galuu danda'a yoo ta'e nyaanni xiqqoon galuu danda'a yoo ta'e guyyaatti yeroo sadii nama garaagaraatiin haa ta'uudha. Amma akka abbootiin amantaa yoo dhaqan ulamaawwan yoo dhaqanii galchuu hin danda'amu akka jedhame san yoo danda'ame guyyaatti 3-4 deddeebi'uu yoo danda'ame namummaa achitti nurra madaa'ame daatti gaffanna waan qabnurra akkuma ta'e godhaati itti deddeebi'uu yaadin furama yoo ta'e jechuudha. Tokko lammaffaa kan akka aslii kan akka mubaarik
nam tokkich jara dhaabbattanii waa takka tuqina hamma isaan kana fidanitti hamma isaan kana fidanitti fudhatanii bakkuma barbaadanii taate anas dabalate abbaa fedhaa ta'u dura kanaachi fixadhaa dhimma guddaa nurra jira kan akka maakii ijoollee qabnu kan ofii keenya gaaraan geenye jechuudha rabbii nu kenne sinii galee ija isaanii keessa laallee warra hin quufne feemisoota asirraa qabnaan siniin jedhe keenya qabeenya keenya isaan gaafa jiran immoo nutu beekaa jechuudha. Maal jechuudha kun? Maal gochuudha kun? Nu gargaaraa jiru bakka gaafa barbaachisaa ta'etti. Amma nama du'e fuudhanii biyyatti erguun kan biraati. Nama du'uuf lubbuun keessaa amma namni du'uudhaaf lubbuu keessa jiru dhaga'een kan nama du'uudhaaf ka'u kan sagaleen dhagahamaa jiru du'aaf walakkaa gidduutti dhaga'een akka rabbiin gurra kiyya kanaan hin dhaga'ee ka'e. Kan du'e bareeda bara obbaafate. Akkamiin ilmi namaa dubartiin Oromoo laguura teesseetii laguudhaaf ta'uu dadhabde torban tokko jennaan dhaga'ee biita bara. Akkamitti reeffi duunaan reeffi ilma Oromoo tokko du'ee nurraa gadi baasaa jennaan yookaan bar namni reeffaa hin quuqama. Bakki ta'uu nama dhiba. Kan obboleessaati. Kan du'e sanuu gabbaasu wayyaa nyaadhaa jedhanii. Kana keessa jira uummanni. Kanaafuu boonaa kiyyaa ani takkaa eega miidiyaa kanarratti ol bahee sagalee akka kana of keessaa gadi baasee takkaa'u na beekta boonaa. Gaaf takka jechuudha. Nan holladhe amma ishee dhaggeeffate jechuudha. Waanumaan jedhuun nan yaa jara keenya karaa barbaachisaa ta'e waan goonu qofa nutti himaa. Waan goonu. Yoo xiqqate waan hin qaburraa yoo na achumatti ijoolleen asii barsiisuu jira achumatti wanni gargaaran jiraate ani kara kiyyaan haala mijeessaa achumaan waan mindaa kiyyarraa achumatti qaburuu danda'u. Tokko lammaffaa namoota guyya muraasa keessatti dhaqaniitti deddeebi'anii seenuu danda'an bakka sana. Nama lama sababii kiyyaan gargaaraan ani haara galfii qaba. Nama lama qofa kaanniisi. Kana wanni jedhu kan karaa kaanii mootummaan akkana godhee mootummaan akkana namni waa takka xiiqe biyya Itoophiyaa keessa taa'ee waan ta'uu hin beekamu gatii dubbii isaa kanumaayyuu amma qoraa. Waa'ee namaan dubbataa jira waa'ee nama lubbuun keessa bu'uudhaaf kaatu dubbataa jira bakka biraatti kun galteedha galtee siyaasaati. As keessi jirra yaa jira kee. Kana dhiisneeti nama lubbuudhaan jiru qaqqabaa kan du'aan irraa gabba'uu dadhabee qaqqabaa rabbii jedhaati. Rabbii jedhaati rabbii nagaa sinii kenne lafee sinii kenne hidda sinii kenne rabbi sin jiraachisee gurra qabdan kan dhageessan adraa rabbii imaanaa rabbii nama nuuf qaqqaba. Ulamaa'onni warri waa'ee rabbii amantaa maqaa rabbii dhooftanii maqaa amantaa keessanii nama barsiisan sun isin abbaa barbaadan ta'a amantaa kan barbaadan irraa ta'a. Yoo kana raawwattan malee dubbii keessanii qeebalamtu soba. Kuni soba bakkuma barbaadanitti an amantaan qaba akka amantaa kiyyaatti. Akka amantaa kiyyaatti beelofnaan daarna baafte beelofnaan na nyaachifte dhoowwannaan na obaastee jirta daarraan natti uwwistee jedhee rabbiin si gaafataa jedha. Rabbiin uffata rabbiin beelaa hin beela'u rakkataa si bira geessan akkam gootee isaa si lakkaa'ama jechuudha. Kanatu nurra jira. Rabbii jedhaati ana manumaan dubbadha kan kanaa achi gara hojii ilaa boonaatillee bor isteeppii itti aanu deemnee nama nurraa fi akka deebinee miidiyaa kanarratti akka barbaadne irraa dubbannu sagantaa nuu qabe. Baay'ee nama 5,000 nama 6,000 kuma 7 kuma 10 fiduu osoo danda'amu nama 300 teenya dubbannu. Namni 300 kennu 320 jira 27 waan akkasii. Innuu sagaleen kiyya ol kaanaan jalqabe ol ka'u jechuudha. Waan akka girgiritti fakkaate. Kana jechan qabu. Ana gahee naa kenni gahee kumbaa. Gahee. Ila Munir mee namni biraallee mana keessa jiranii zakapiteenis mana keessa turanii fayyeen faatillee akkasuma san mollaayitii mana keessa turte. Daqiiqaa tokko mee wala dheeressinaa. Amma bakki mamichiyoon dubbachaa jirtu kuni bar bakka wayyaadhaa amma gizee kabiraatiin gaddeeme kana oli jira mana hidhaa amma michiyoo kana amma namni du'aa jiru kana ol ammas hidhaa jajjabduu jira. Nama guyyaa tokkotti nam 250
Akkamii du'eeti bar namni du'e namni bar ni qoosaa bar. Guyyaa tokkotti nam 250 lubbuu ba'ee barsa. Kamis misheetitti nam 250. Tu hai. Nam 200 nama tokkoof hanqam tokko namni miiciyyoo bar uummanni Habashaa intala fannifamchuun deemtu miliyoona 60 guuraniif bar lubbuu nama takkaa baraaruudhaaf. Nama 250 lubbuu ba'ee guyyaa tokkotti torbaan tokko kophaa kiyya iyyeeti dadhabadhee ofirraa use. Kophaa kiyya. Ani miiciyoo san hedduu garaana nyaatte Munir anaatu si hayyame naan jette. Anaa si hayyameeti. Poosti godhi naan jette qaama saalaa kiyya. Haalaalanii wanti miiciyoo san hin turre ni duute. Raammoo baase jechuudha. Akkasii jira keenya quba qabadhaas ilaala. Oromo dhageeffadhaa. Guyyaa bakka namni 500 jirutti dhaynee nu qaqqabaa. Mee nu qaqqabaa jennee dhaynee himanne har'a nama nu qaqqabu dhabne warra nuti feemasa ofiin jedhu warra nuti feemasa kenna jennuun warra nuti bu'aa bayii hedduu keessa dabarree bu'aa bayii hedduu keessa dabarsinee galgalaa ganama wajjin boonnu wajjin dhaabbannu hadda du'aa ijoollee teenyaa kadhannee asii yaamnee beellamsiifnee irraa dhabne quba qabaadhaa. Amma na Mubaarak keessa dhaqee dheengadda sitti bilbilee har'as dhaqee gastii isaa irratti itti himee koottaa nu bira dhaabadhaa. Kun achi jira namoonni hedduun achi jira qeerroon kun achi jira yeroo san namoota hedduutu achi jira. Koottaa du'a teenya gurrumaan dhagaa jennee kadhannee irraa dhabne. Wanti martinuu ima jala kana jirtan warra Zakaapiteen Fayyee Maarko giiftaroonni Oromoo hundi keessa nuti gadi baanee baru waa dubbanne gandummaa waan kana dubbattani nuun jettani akka giiftaraatitti illee haqa biraa qabna akka Oromootitti illee haqa biraa qabna qeesiif sheeka biraallee haqa qabna haqa irraa dhabne asumaan nu dhagaa warri 300 as jirtan kun Zakaapiteen as keessa turtanii mee dabaree fudhadhaati dubbadhaa. Qabdan iyyuu qaban. Amma Munir barsiisaaf dabaree laati. Dhiifama dalagaa jira. Dhiifama yeroo tokko dalagaa deebi'a. Miitu kaa'ee asirra sinirran taa'u. But amma waan godhuu dandeenyu kanaan isii na jala cuftee malee telefoona isii gaafachuu barbaadaa ture. Mee ka biyya galanii haga biyya galanii fi amma ijoolleen shamarrii achi keessa jiranii waa'ee dubartii meeshaa dubartii kana isaan barbaachisaa daayipara isaan barbaachisaa waan nyaata barbaachisaa mee wanna kana qarshii walirra gurree bakkee guran san guranii bitanii akkamitti meeshaan kun isaan bira dhaqqaba kanuma mee xiqqoo irraa haasoynu please ka biyya galuun haga biyya galanitti waan kana akkamitti gargaaruu dandeenya. Kana sifin deebisaanii anuun hin jira asanaa si deebisa gaafadhu. Yaa akkamitti qarshii walirra gurree yookaan meeshaa kana binnee fi akkami bira gahaa haguma isaan biyya galaniittu bakkuma jiran sanitti akka itti fayyadamanii akkami isaan gargaaruu dandeenya. Gaafii bareeda. Maali ni beektaa wanni jiru amma fakkeenyaaf nama dhukkuba sukkaraa qabu. Dhiigaa qabu nama 2 fi nama 3 naquu ni dandeessa.
waan sin sobne waan dhugaati. Neenillee hanqa nama achi jirutti hanqa tokko yaalle jechuudha dawaadha jechuudha. Waa hundallee yaalle garuu namni san sikuriitiidhaan seena. Garuu ifaadhaan akkamitti danda'amaa hojjettan yoo ulamaan kaatee sheekootiin kaatee hayyoonni ka'ee waan kanarratti imbaasii irratti hojjete imbaasiin geessuu ni danda'e jilmaadhaan. Kanaachi garuu akkana bittee makiinatti fiitee ummataaf geessuun mootummaan Suudii nu diddee jirti. Nutis yaallee bara. Takkaa jalaa hafeen beeku ani waggaa lama kophaa kiyyaan ummatuma miskiina kana walitti qabee walitti jaaree waan hin danda'e hunda godhaatiin jira. Garuu namaan nu jalaa callise. Hawaasa garaa nu jabaate. Waraabessa nuti ta'e hawaasni kun. Ilmoo amma daawaan biyya Faranjiitii fi Dubaay fi kana ta'e warra Suudii dhiisanii dhugaan isin hima booyi. Kanaaf waan jiru lafa dhugaa himnee yoo deemne malee akkasii miti. Ni danda'ama eesaan imbaasiidhaan yoo imbaasii irra dhiibbaa godhan. Imbaasiin Suudiitii fi mootummaan yoo walii galan ni seenaaf wanni kun.